amma ji'a takka keessatti miliyoona saniin deeffatti. Miliyoona takka ji'a takka keessatti amma argatti. Kana sitti himaa minim itti maqqanyim miqqanyitullee hinaaftullee uumifeeti yaaddullee uumifeeti haasofitullee osuma miqqanyootu osuma gubattu osuma waanyitu duuta malee namni miidiyaa kanarraa badu hin jiru. Inshaallah. Siigalee ofuma duratti ilaaltee gubatta bakka jirtutti ibidda si qabata malee maakiin miidiyaa dhistee miidiyaa kanarraa hin baddu miidiyaa kanarraa asumarraa argitaan taayalla. Gabbaadhe uffata keessa gubattee uffata keessatti maraattee fiida inshaallah. Egaa hinaaffaan hagana muluu nama geesse. Egaa hinaaffaan kana mara hin geesse jechuudha. Asuma keessatti inni naaftaati gisee mara ilmi namaa hima deema ati asuma hinaafta asuma harta kun sibiraa guddata osuma akka hinaafu sibiraa guddata kun ati asuma hinaafi asuma gubadhu taqaatan. Dabbara kun ammoo hulgizee yeroo mara yoo ta'u yaastallaa hagana mara duratti nama laallanii nama dadhabuun kun wallahi girrimmi nama jedha nama ajaa'iba. Silaayoona nama 20-30 miti inshaallah obsa nama qabuu fi nama gadi hin jedhu harkan kennu never give up jedhee deddeebu nama jajjaba waan taateef isa 20 nuu banattee isa 20 nuu asirra deddeebitee har'a miliyoona san guutte malee silaa nama biraa ta'e isa 2-3 silaa sirra cufanii yoona baddee tarte. Garuu inshaallah isin yoomiyyuu harkan kennitu harka kennuufillee hin taatu isin galee. wanti dubbachuu dhufe dhugaa dubbachuudhaa fi warroonni na jaalatan galatooma aansaa kanatti akkaawuntiin humaan ittiin fakkaanne maaliif jennaan jaarsa koo qashtii shabalaa akkanaa kana osoo hin qabu jabaa nama jabaadha jaarsi koo nama na jajjabeessu faamilii haadhaaf abbaa akkam na jaalatu haadha akka malee na jaalatu hin qabanna namni jaarsa biratti kabajaa qabuu fi jaarsi jaalatuu fi haadhaaf abbaan jaalatu waan takka hin ta'u jechuu. So kanaafuu saa kanatti jechuu osoo addunyaan tun wallahi ibsa osoo addunyaan tun gubatte anqansii fi haadhaaf abbaa koo qabutti humaanatti hin fakkaatu. ለምን ዓለም አይቃጠልም እንኳን ቲክቶክ አይደለምና ማለት ነው። የኔ ሸብላ ባል የኔ ሸብላ እንቀስ ይቀውት ነው ሁማን ወላሂ ቲክቶክ ሚዲ ማመነነትን ጉምኔው በርባደን ሶ ሁማነትን ዳጋውነች በርባደት ይልቡ ማሻአላህ አክረዝ በይ ነው ሁኑ አከረዝ በየነጀ ቲክቶክ ታመለን ደቢያው መነጭ መስደ በሳንሻላ ማርሲ ፈካት ነምኒ አካውንቲን ጉደቱ ሚት ፎሎ ባይ ቀባቴ ፎሎ ቀባቱ ሚት ነምኒ ነመ ሰጃለቱ ቀባቱ ለሲገሌ ነምኒ ሲጃለቱ ደሞ አመለቹ መጅረ ወን ቀየረ ምንጭሩ ጋፈ ነምኒ ሲጃለቱ ኩን ሲራ ገረገለ ብቻ ከባሪ ኦኒ ኡልፋቱ ሰመለ ሐመ ነምኒ ሲጃለቱ ወነማ ከከሰተ ዋን ጋሪ ደለይዴ waan ummanni kun sirraa barbaadu dura hidhetti fooloo zeerollee yoo qabaatte amma deebita bakka isaa inni masi deebisan siyaare kanaafiyyuu ummata ammallee fooloo san guddisee bakka isaan si deebisu waan qabduuf uummata akka akkas hin dhageenye uummata akka akkasitti hin dhagahamne ummanni kunis si jaalataa si kabajaa innaa atillee dammoo jajjaba akkana ta'uu keetiifillee anillee jaarsi kee sitti akkam boonuun beeytare yaa lubbuu maalni beekta abbaa warraa koo kabajamaa jaalatamaa jechuu qashtii kiyya maalinni wallaahi daranuu na jabeessaa deemaa jirani ani nama if duuba deebi'u miti wallaahi an dubartii of duuba deebitu miti dhugaadha hedduu narra gubatee kara 20 ol narra gubatee jira garuu ammallee na jabeesta wallaahi ganama boor ganama dhufa jechuu miidiyaa kanarra abbaan fedhiyoon fedhinnaa kiyyaan ofii kiyyaaf deebi'ee badee malee አንድ ሰው namni tokkolleen ana balleessuu hin dandeessan never nam tokko na balleessuu hin dandeessan maaliif jennaan angana tiktok kanarratti waa hedduu hojjedhe jechuudha miidiyaa irratti addunyaan miidiyaadhaan deemaa jirti namni onlaayinaan hojii hojjete jechuudha
kaayiroo ganna qabe malee osoon Itoophiyaa yookiin Duubaay biyyoota biraa jiraadhe biizinasa mataa kiyyaa miidiyaa irratti hojjedha jechuudha. Baqattummaa ganna qabe malee ganaa xayyaaraan deemee lafa dhaabbattee na laalta. Wallahi qabaddaa kana shi. Mashallah. Yaw namna galee fi maragahaa kan hinaafan isin ajjeestee fi ijji isin barbadu itti jalli isin dhimate nama ragaa jiram si galee yeroo namma keessa jirru waan nan yeroo namni miidiyaadhaan biizinasas ta'e saa ofii qarqaarus ta'e jiruu mataa isaas ta'e miidiyaadhaan walitti dhufee miidiyaa kanaan kontaakti ta'e miidiyaadhaan waan maraa gaggeeffatu keessa jirra isin galee gaayis warroonni tokko tokko maagimaa miidiyaa irraa angalchuu wallaalee diimi dabboleessaa jira. Media raman galchi nama akkasin goone warroonni jettanii deebii argitan haasawa argitan nagaafattan najaga saanaa isinitti dhugaa jiru isin gale miidiyaan yeroo amma miidiyaan abbaa itti beekeef itti fayyadameef business abbaa itti fayyadameef irraa fayyadama gowwaa bichattu waan miidiyaa yoo hin beekne waan arge haasaa si gale garuu ammoo wanni guddaan nayagas miidiyaa mataa keetii miidiyaa guddaa yoo qabattu ta'e akkaawuntii mataa keetiitiin waa hedduu si fayyadu tokkoffaa saba kan kee sagalee bakka namni rakkatetti rakkataa bira qarqaaru rakkataa bira dhaabatuun kun waan xiqqoo isinitti fakkaachuu danda'a garuu waan guddaadha kun nama tokko rakkoo keessaa baasuun nama tokko bakka inni jiru ol kaastee dhaabuun suniyyuu waan guddaadha si galee rabbi birattis fudhatama nama birattis waan kabajaati lamaffaa gara mataa keetitti yoo deebite miidiyaa kana gubbarratti biizinasa mataa keetii yoo qabaatu ta'e beeksisas ta'e waan hedduun as gubbarraan onlaayin maarketii buusuun agar biyyoonni guddatan waan akkana miidiyaa kana nuun Oromoo biratti qallaalee ta'uu danda'a garuu silaa biyyoota hambaa kana laaltanii miidiyaa waa hedduu irratti dalagan waa hedduu sirraa